maaliif namoota barattoota mana barumsaa kanaan ta'anii fiddee dhufte? Moo gargaartota keeti? Ilaalaa dhufe ammas namichi kun na rukutuufi cubbuun namicha kanaa dhuman qabu moo akkasitti na sodaachisaa hin baradhu. Afachuu ati akka barbaadde waan ta'uu dandeessu sitti fakkaata? Malaakuu maaluu waan tokko akka hin raawwanne caljalaa jedhi. Wanta dubbachuu barbaaddan hunda dubbattaniitu miti? Amma hin baanu wanta kana dhaabuu qabda. Kanaafuu gaafin keenya nufaa deebi'u. Dura taa Malaakun hanga asii ari'amutti diddaa keenya hin dhaabnu. Akka harreetti na rukute. Sarpiraayizii akkam namatti toludha. Dhiisi dammako bileen sirriitti nuuf qulqulleessiti. Miti bilee sadarkaa keenya kan beeku si'i jedheen. Sirriitti qulqulleessi malee wanta qulqulluu akkan jaaladhu immoo nu beekta. Akkas taanaan qulqulleessituudhaan siniifaa qulqullaa. Baay'ee gammanna nutti tola. Gurbaa Chombee kuni bartabaa kubbaa miti. Maraachuu kee dhaabi. Dubartii machooftuun anaan na dubbisuu hin dandeessu. Gurbaa armee kootiin akkana jechaa jirtaa? Dhugaan dubbadhe. Maal jetta gurbaa? Kashala beenana maal jetta? Nagadiisi! Hiriyaa keenya seete! Akkamitti akkanatti dubbatta? Achirraa jedhi Teedi maal naan jetta? Abaaramaa nana. Teedi Afachuu. Teedi haadha kee fudhu deemi. Gurbaa kashala beenana. Keessummeessituu keenya waa tokko nuun jedhi kaa. Hiriyoota kee waan si waameef akka gammaddee abdiin qaba. Kuni kan manichatti hin cufsiisnudha. Kan dhugaatii moo yeroo baanu kaffalla. Baay'ee natti tolteetta.